Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii keenyaa. Chaanaaliin keenya sagantaalee garaagaraa dhiyeessaa turutti hedduun keessan gammachuu nu ibsaa jirtan. Kanuma godhachuudhaan ammoo qophii torbaanitti isiniif dhiyaatu tokkotu jira. Akkuma torbaan darbee irraa eegallee qaroon jaalalaa qophii keenyaa yeroo hundaa jimaata isaa kanatti isinii dhiyaatudha. Egaa qophiin qaroo jaalalaa guyyaa har'aa maal akka qabatee dhufe namoota nu wajjin turanii fi hordoftoota chaanaalii keenya jaalatantu dhaga'uu danda'a. Namoonni chaanaalii kana immoo subscribe hin goone subscribe akka gootanis affeeramtanii jirtu. Bakka jirtanitti nageenyi isinirraa akka hin fagaanne hawwii fi kadhannaa keenya yeroo hundaa nuti isiniif qabnudha. Kanaafuu qophiin qaroo jaalalaadhaa waa'ee mata duree hinaaffaa jedhamtu irraa madda. Egaa namoonni baay'een hinaaffaa madda hin qabnee fi hiikoo hin qabneen jireenya isaanii gadadoo keessa galchanii sadarkaa hanga lubbuu isaaniitti dhabanis ga'anii jiru. Namni tokko yeroo hinaafuu maaliif akka hinaafaa jiru, eenyutti akka hinaafaa jiru, hinaaffaan kun ammoo maalirraa akka burqu adda baasuun barbaachisaadha. Kanaafuu guyyaa har'aa ammoo akka hayyoonni jedhanitti yookiin akka baaristoonni qorattoonni garaagaraa jedhanitti hinaaffaa damee lamatti hirree ilaalla. Egaa hinaaffaan damee lamaa kun maali kan jedhamu muuziqaa ce'umsaa kana booda kan walitti deebinu ta'a. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii keenyaa hinaaffaan gosa lamaa maal erga jettaniiti. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii keenyaa hinaaffaa gosa lamatu jira. Innis hinaaffaa guddinaan wal dorgomuu fi diinagdeen wal dursuu fi hammeenya of keessaa hin qabne yeroo ta'u, inni tokko hinaaffaa guddina walii jibbuu yookiin dhimma walii dhabuu irraa kan maddeedha. Hinaaffaan gosa lamaa kun ammoo hawaasa keenyaa fi hawaasa addunyaa keessatti bal'atee jira. Egaa hinaaffaa kana keessaa isa kamtu jireenya kee miidhee gara lubbuu dhabuttis si ceesisaan atumti deebisuu dandeessa. Egaa hinaaffaan guddinaa fi wal dorgomuuf taasifamu namni tokko yookiin hiriyyaan kee guddate anis guddachuu qaba jettee xiiqiidhaan dandeettii mataa keetti fayyadamtee muuxannoo namootarraa argatetti milkaa'inaaf tattaaffachuun hinaaffaa isa jalqaba yookiin hinaaffaa guddina wal dorgommiitiif taasifamudha. Barruu kana keessatti bal'inaan kan waliin ilaallu garuu hinaaffaan guddinaaf wal dorgomuuf tattaaffan otoo hin ta'in gufuu guddina namoota baay'ee kan ta'ee fi gaarii fakkaatee namoota bebbeekamoo dandeettii ajaa'ibaa qaban baay'ee cabsee golatti kan deebise hinaaffaa guddina walii jibbuuti. Egaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya nutis maal keessa jirraan gaafii namoota hedduu fi namoota waa'ee kana keessatti jiraatan yookiin jireenya isaanii kanaan miidhame ta'uu danda'a. Egaa gorsi kun namoota hedduu fayyadaa. Kanaafuu qalbiin hordofaa isiniin jenna. Hinaaffaan gosa kanaa namoonni jaalatan kan walirratti taasisan otoo hin ta'in jaalala waliif jibbuu irraa kan ka'e yookiin fedha addaa ofii qofa qaban irratti hundaa'uudhaan oftummaa baay'isuun yookiin kanarraa ka'uudhaan nama tokko sababa malee jibbuuf hinaaffaa taasifamudha. Akkamitti namni kun na caalee jettee xiiqiin hojjechuu osoo hin taane isa dhabamsiisuuf kaayyoo godhattee tattaaffachuudha. Hinaaffaan kun jireenya kee keessatti yookiin jireenya namoota hedduu keessatti sakaallaa ta'ee namoota hedduu duubatti akka deebisaniif ga'ee guddaa taphatee jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya waa'ee hinaaffaa yommuu ka'u jalqaba irratti kan gara sammuu namaatti dhufu akkuma beekamu irra caalaan keenya loojikii namoota ittiin amansiifnu yeroo dhabnu namoota san caallee argamuudhaaf tattaaffii taasifnu irratti hanqinni yeroo nu mudatu hanqinni diinagdee ta'uu danda'a, hanqinni beekumsaa ta'uu danda'a, hanqinni hariiroo hawaasummaa namoota wajjin qabnu xiqqaachuu danda'a. Kanarraa ka'uudhaan namni sun maaliif na caalee akkamitti na caalee gaafii kana gara hammeenyatti fiduudhaan namni kun kanaaf kana ta'ee waan dandeettii narra hin qabne garuu namootatti hariiroo gaarii qabaaf na caalee kanaaf
isa balleessee iddoo isaatti bu'aa inni argatu sana argachuu qaba jettee yoo dhamaatu taate hinaaffaan kun hinaaffaa guddina walii jibbuu fi yookiin dhimma walii dhabuurraa kan madde hinaaffaa gosa lamaan keessaa isa lammaffaa irratti isiniif kaasedha. Egaa akkuma beektan kabajamtootaa fi hordoftoota namoonni baay'een jireenya isaanii kan sakaalan jireenya isaanii gufuu keessatti kan akka isaan hin jiraanneef isaan sakaalee godhatti isaan galchee hinaaffaa wal jibbuuti. Mee meeqa keennatu wal jaalannee guddina keennaaf yookiin dhamaatii namoota biroo irratti hirkachuu osoo hin taane ofii keenyaa tattaaffannee waan namni hojjete sana immoo muuxannoo godhannee of jijjiiruuf nama meeqatu hojjeta. Beekumsa namaa irratti hinaaffaa taasisuu namni tokko diinagdeen guddateef isa hinaaffaadhaan oduun taane irratti odeessuu sababa inni waan gaarii dubbateef gaarummaa isaa sana dhiiftee dongora guyyaa takkitti yookiin dongora yeroo muraasatti inni taasise sana dhibbaan baay'iftee yookiin kumaan baay'iftee namoota isatti dhiyaatan yookiin hariiroo isa wajjin qabanitti odeessuudhaan hawaasa keessatti akka jibbamu taasisudha. Egaa hinaaffaan wal jibbuu kun namoota hedduu keessatti yookiin hawaasa waliin jiraatan dhiisee maatii keessatti yookiin hiriyyaa waliin jaalatanii waliin nyaataa dhugan keessattuu baay'ee tokko rakkoo ta'aa dhufee jira. Yeroo hadhaa namni tokko yoo guddate guddinni sun ammoo kennaa uumaan kenneef yookiin riskii rabbiin kenneef waan ta'eef isatti amanuu dhabuun ammoo rakkoo kanaaf nu saaxila. Namni tokko kan argatus kan dhabus waan isaaf barreeffamedha. Namni tokko hiyyoomuu danda'a, akka carraa ta'e qabeenya argachuu danda'a. Kunis qadara rabbi yookiin waan uumaan isaaf qoode ta'a. Egaa qooda uumaa isaa qoode kanarratti ati ammoo hinaaftes hinaaffuu dhiiftes wanni ati irraa hidhitus wanni ati isaaf dabaltus hin jiru. Yaa obboleeyyan kuna dhagaa hinaaffaan mana nama biraan miidhu mana kee miidha, sammuu nama biraan miidhu sammuu kee miidha jechuudha. Kanaafuu osoo manni kee hin miidhamne hinaaffaa irraa baqadhu. Osoo sammuun kee jireenya dhabuudhaan xinsammuun kee gara of wallaalutti gara maraatutti osoo hin ceesifne hinaaffaa irraa baqadhu. Namoonni baay'een akka qorannoon agarsiisutti sababni maraatuu isaanii sababni jireenya isaanii jireenya hamaa ta'eef inni jala qabaa fi inni ijoon hinaaffaadha. Ati waa'ee namaarraa of qusadhu. Waa'ee namaa namoonni dubbatan jiru, haqa namaatti namoonni darbuu yaalan jiru. Namoonni haqa namaatti baay'ee tokko dhimmamanii yeroof nyaattee dhuguu dandeessaa. Yoo dhiira taate yeroof suufii jijjiirattee konkolaataa jijjiirachuu dandeessaa. Ati ammoo hinaaffaan sun si keessa jiraannaan na'aman jireenyi kee kan boruu gaariin ta'u. Kanaafuu hinaaffaa irraa baqadhu sin jedha. Egaa gosti hinaaffaa inni hamaa fi inni namoota biratti balaaleffatamuu qabu hinaaffaa sababa tokko malee wal jibbuu yookiin wal dhiibuu akka ta'e isiniif himaa jirra. Egaa namoonni baay'een kana wallaaltan osoo hin taane osoo hin beekin miira keessa gallee jireenya namaa keessatti gufuu ta'uudhaaf osoo deemnu adeemsa kana keessatti ofii keenyaa takaalamnee hallayyatti yeroo badaa jirru namoonni hedduun dhaabbadhu nuun jechuurra waan gaarii dalagaa jirta dhugaadhaa inni akkamitti si caalee ati si caaluuf isa balleessuu qabda jedhanii kan si gorsan baay'eedha. Na dhagaa. Kanaafuu namoonni yeroo waan tokko si gorsani isa gaarii fi isa hamaa ofii keetii laaltee adda baaftee itti fayyadamuu qabda. Egaa akkuma beektanii namoonni baay'een jireenya isaanii kan jijjiiruu dadhabaniif rakkoo kanarraa akka ta'e qorannoon hedduun ibsa. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii keenyaa qabxiileen gurguddoon hinaaffaa wal qabatan akka yaadaatti isinii kaasaa turre. Mee qabxiilee 1 hanga 3 qorattoonni dhimma kanarratti dubbatan tokko
isinii haa ibsinu. Egaa namni hinaaffaadhaan miidhame yookiin hinaaffaa gosa lamaa keessatti jireenya isaanii geggeessuudhaaf yookiin jireenya isaa yookiin ishee geggeessuudhaaf murteessan wantoota sadii kanarraa miidhamoota yookiin wantoonni sadii kun jireenya isaanii keessatti isaan mudachuudhaan akka isaan miidhaman isaan taasisa. Egaa qabxiileen gurguddoon sadiin hinaaffaa wal qabatan inni jalqabaa hinaaffaan dhorkituu beekumsaati jedhanii amanu. Maal jechuudha? Hinaaffaan dhorkituu beekumsaati jechuun beekumsa qabduun akka hin hojjanne yookiin akka hin fayyadamne si gochuu danda'a. Egaa akka qorattoonni jedhanitti namni hinaaffaan ejji isaa jaamee beekumsa irraa fagoo jira. Sababni isaa waan namni beeku sana itti siqee irraa argachuu caalaa isa balleessuuf dhama waan ta'eef beekumsa hin qabu. Beekumsa namni biraa qabu sana ammoo irraa barachuufis fedhii hin qabu. Rakkoo kanatu isa mudata waan ta'eef hinaaffaan dhorkituu beekumsaatii jedhanii saayintistoonni yookiin barreessitoonni hedduun amanan. Egaa qabxiin inni lammaffaa hinaaffaan qabatee sitti dhufu ammoo hinaaffaa nama xiqqeessuuti. Egaa qabxiin lammaffaa kun ammoo hinaaffaan nama xiqqeessoo jedhamu maal jechuudha? Egaa hinaaffaan namoota daandii guddina irra jiran sakaala. Bakka hinaaffaan jirutti guddinni siif malu guddachuu hin dandeessu. Waan haaraa kalaquufis humna dhabda. Sababni isaa lafa hinaaffaa fi oftummaan jiru miidhamni jira. Wanta hamaan hundinuus achitti argama. Egaa wanta hamaa eessatti argite jennaan iddoo hinaaffaan jirtutti argite jedhanii hayyoon irratti walii galan. Kanaafuu osoo beekumsaanis namoota biratti hin xiqqaanne osoo diinagdeenis namoota biratti hin miidhamne kan ta'uu qabdu waan si xiqqeessarraa fagaachuudhaaf hinaaffaa darbadhuuti onnee qulqulluun namatti dhiyaadhu siin jenna. Egaa qabxiin sadaffaan ammoo hinaaffaan qabattee sitti dhuftu hinaaffaa nagaa fi boqonnaa nama dhorkiti. Kan ajaa'ibaa qabxii kana namni hinaaffaan isa miidhee jiru sammuun isaa yeroo hundaa nagaan argatu. Boqonnaa fi gammachuu wal qabatee waan tokko wanni inni irraa argatu hin jiru. Kaka'umsa qajeeltuu irraa fagaata. Aadaa hojiis ni baqata. Egaa kun ammoo xiinsammuunis akka miidhee guddina isaa irratti sakaallaan isa mudatu isa affeera. Egaa osoo guddina kee irratti sakaallaan hin dhufin waan obboleessi kee yookiin waan obboleettiin kee hojjetu jaaladhu. Iddoo hamaa irratti isa hin jajjabeessin. Obboleessa koo obboleettii koo jedhiitii waan hamaa itti hojjetaa jirtu sana harka rukutuu fi caalaa osoo inni hallayyatti hin banne gaarummaa isatti fakkaatee qileettoo isaa badaa jiru sana dhiisoo osoo hin taane gorsiitii daandiitti deebisisin jedha. Namoonni baay'een guddinuma waliif qaban walirra hinaafuudhaan inni hiriyyaan kee yookiin obboleessi kee guddate yeroo itti si fayyadu jira bakka itti miidhamteetti si dhaqqabaa. Kanaafuu nama sitti dhiyaatee si gargaaruu hinaaffaan hin miidhin. Hinaaffaan yeroo muraasaaf dhokataa ta'ee qaama kee keessa jiraannaan yeroo muraasa booda ol ba'ee fuula kee gurraachessuudhaan qaama kee miidhuudhaan sadarkaa sammuu kee ammoo akka of wallaaltuuf yookiin akka xiinsammuun kee gara maraatutti deemuuf si ajaja. Namoonni baay'een garaachi isaanii gubatee yeroo miidhaman argita. Sababni guddaan namoonni yaada baay'isanii yaada san keessatti miirri hinaaffaa sun isaan keessatti biqilee jirma godhatee hidda godhachuudhaan erga bubbuleetii lubbuu isaanii galaafachuutti yeroo deemutti garaachi isaanii gubatee fuula irratti mul'ata. Egaa namoonni akkasii yeroo baay'ee fuula hiikkataniis wajjin dubbachuu caalaa iddoo hin taane ofiif kennu, iddoo isaanii hin malle ofiif kennu. Beekumsaanis beekumsa osoo hin qabne beekaa of taasisu. Waan xiqqoo beekan baay'isanii galma guddaa hayyoon itti walgaan dura taa'u. Egaa galma guddaa kana keessatti namoonni baay'een akka isaan taajjabaa jiru hin beeku yookiin hin beektu. Kanaafuu waan xiqqoo beektu irratti baay'ee beekuudhaaf yookiin irra caalatti waa hubachuudhaaf dadhabuu qabda malee osoo hin beekin hinaaffaan si nyaattee beekumsa irraa si fageessitee gara lubbuu si dhabutti si deemsiftu kun ammoo namoota biratti si xiqqeessitii boqonnaa sammuu si dhoowwitii
akka beekumsarraa fagaattu si taasifte jechuudha. Qabxiilee hayyoonni kaasan kanarraa waa baay'ee barattaniittan jennee abdii qabna. Egaa qophiin qaroo jaalalaa guyyaa har'aa asirratti raawwata. Waan nu hordoftaniif horaa bulaa deebanaa isinin jenna. Baay'ee isin jaalannaa. Viidiyoo kana yoo jaalattan ammoo hiriyoota keessanii sheer gochuudhaan akka namoota biroo dhaqqabu godhaa. Torbaan jaalalaa isiniif haa taatu.